قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص ظهر في محتوى مرئي يعتدي على آخر بالضرب في محافظة ضرما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. لا akkana kuno biyyi dhugaadhaaf dhaabbattu biyyi seeraaf dhaabbattu biyyi bakka dhugaan jiru malee bakka birriin hin dhaabbanne biyya Saudi Arabiyaa biyyoota Arabaati jechuudha. Namichi dheengeddaa mucaa san akkasitti qaxaqqaxu haala kanaan qabamee gara seeraa jala oolee jira. Akkamitti qabamee haala kamiin qabame kan jedhu bal'inaa viidiyoo kana keessatti argattu. Hanga xumuraa numa wajjin turaa sinin jechuun afeerraa kooti. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa irratti haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma jalqaba irratti dhageessanii nan gammade dassina jedhe jechuudha. Maaliif jennaan osoo anallee ta'e shamarranis taane yoo miidhama keenya saniif yoo nama nu dubbatu arganne haala kanaan miidhamni keenya nu mul'ata jechuudha. Inna mucaa samoona darbee miidiyaa kanarratti arabdichi qaxaqqaxaa jiru akkaataan inni itti rukutu ulee saniin duuba dhaabbate nama ta'e namni akkasitti nama rukute jechuudha. Viidiyoo isaa siniif gadhiisee ture kalee malee dheengedda jechuudha. Inna garuu haa ta'uti immoo miidiyaan viidiyoo isa wal jalaa fuudhee wal jalaa qabe. Miidiyaa jechuun bu'aa qabeessadha yeroo ammaa kana. Viidiyoon tokko gadi ba'ee tokko fuudhee tokko maxxansa jechuun anama viidiyoo san dhufee sheer godhe jechuun namni tokko dhufee laayik godhe viidiyoo san fuudhee sheer godhe jechuun viidiyoo sun carraa deemicha argate jechuun viidiyoo sun qaama seeraa bira akka dhaqqabu abdiidha jechuudha. Inna bu'aa guddaa akka qabu miidiyaa yeroo ammaa feesbuukii jennaan, waatsaappii jennaan, tiiktookii jennaan, yuutuubii jennaan sirritti faayidaa guddaa qaba. Rakkoon tokko gaafa gadi ba'u haala kanaa wal jalaa yoo qabanii wal jalaa fuudhanii sheer godhanii namni badii balleesse tokko daqiiqaatti seera jalaa oolaa jechuudha. Inna akkuma dheengeddaa sinitti hime jechuudha. Biyyoonni Arabaa yoo ati balleessuu baattee jettee badiin sirra ga'e yoo miidhamte dhugaa ni argatta. Biyya dhugaan itti dhokattuu miti. Biyya dharri itti dhokattuu miti wayifa sinin jedhe jechuudha. Mucaa kana akkuma argitan guyyaa san akkasitti qaxaqqaxaa. Sababa inni qaxaqqaxuuf immoo namoonni dhageettii gurguddaa qaban mucaa san argatanii dubbisuu danda'anii jiru. Sababa inni rukutamuuf hundumaa mucaan illee dubbatee jira. Haa ta'utii garuu imbaasii Riyaadii bira ga'ee yoo jedhu viidiyoon kun imbaasii viidiyoo kanaan qoratee hubatee irra ga'e jechuudha. Asumarraa illee shamarran keenya wanni isiniin jedhu gizee gola madaamii keessa hojjennu yeroo tokko madaamonni wanta hin taane nu godhuu barbaadu. Nu rukutuu barbaadu yeroo san immoo ani tana ofirraa nama rukutuu dadhabeeti tana nama ofirraa dhorkuu dadhabeeti jettanii namoonni humna qabna jettanii humna keessanitti tamaammanuu dandeessu jechuudha. Biyyoota guddatte keessatti osuma humna qabdu miskiina fakkaachuun dirqama sirraa barbaachisa. Sababiin isaa gaafa miidhamtee dhugaa argatte siif wayya malee gaafa miitee jettee baay'ee ulfaata. Biyyoota ormaa keessatti qaldiin hin jiru. Itoophiyaa miti kan jiru jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti hafe qaldiin miidhanii miidhama fakkaachuun ajjeesanii du'aa fakkaachuun Itoophiyaa keessatti hafe. Biyya guddate keessatti xiqqishuma shicaafiin kee yeroo tuqametti qaldiin beekan. Innaa mucaa kanaa amma sababa rukutameef hunda isaatu jalqabee mindaa isaa erga namicha san bira hojjechuu eegalee hiqaama isaa guutumaa guututti uleen isa inni rukutame osoo mindaa isaa keessa hin oolin kaasan akka kennamuuf dubbatamee jira jechuudha. Kaasanis yeroo dhiyoo keessatti ni kennamaa fi mindaan isaa herreegamee aga namicha kana bira ture hundi isaa ni kennamaa fi iqaaman isaa hojjechiifamee harkatti ni kennamaaf kan jedhamus dubbatamee jira jechuudha. Mee kana caala wanti nama gammachiisu jira? Kana caala wanti das nama jedhu jira? Dhugaa rabbii baay'een gammade. Inna shamarran keenya madaamin mindaa keessa sin dhoggatte madaamin teecha mana keessatti sin darartu waan tokko hin sodaatina. Isin rakkoo mana san keessa jiru dhossumaan
kaameraa waraabbadhaa. Yoo jarri kan harka isin irratti kaasan ta'e, yoo jarri kan sin rukutan ta'e, ijoolleen mucawwan takka kanaan dura koomentii naa barreessitee turte ammas na hordoftu ta'e hin beeku. Yoo mina albaata na jala jiraatte jechuudha. Maal jettee galgalaa ganamatti madaamintoo akka daa'imaatitti uleedhaan na rukutti. Maal naaf hoyyaa malli koo jettee koomentii naa barreessite. Ani akkanatti si gizee sarreefuun miidiyaa kanas akkanatti miidiyaa kana sirriitti hin hubanne ture nan bane malee hubannoo miidiyaa baay'een qabu gizee sanii. Inna koomentii isaan irratti waanan jedhu wallaalee tanan ol baasillee irratti hin dubbanne ushumaan jedhe jechuudha. Inna garuu har'a odoo ta'e obboleettii minaa albaata yoo kan hordofaa jiraatu ta'e ammas madaamin ta'e sirkutti yoo ta'e harka sirratti kaafti yoo ta'e ati waa'ee ishee argiteefti dhossiiti kaameraan bilbila keetii baniiti gizee ishiin dhuftee si rukuttu san kaameraan yaa waraabu jechuudha. Saniin booda viidiyoo san gadhiisi gara miidiyaatti sagalee naa ta'a jedhii dubbadhu. Yoo suma jechuudha seerri sii qaba jechuudha yookaan immoo yoo danda'ame gara koo ergaa jechuudha. Viidiyoo sin miidhu tokko viidiyoo miidhamni sinirra ga'e madaami sin baddaltu tokko viidiyoo waraabbadhaati gara kiyya naa ergaa. Ani gara hundaanuu sinin gargaara. Gara tiiktookitiinis ta'u gara yuutuubiitiinis ta'u gara feesbuukiinis ta'u gara danda'u sinan gargaara jechuudha. Odoo miidhamtan hin taa'inaa jechuudha gora madaami keessa qaldiin hin jiru waan ta'eef. Nibgalee qaldiin tokko hin jiru yeroo ammaa kanatti kan qalladanii miti qabsoomanii kan rakkoo keessa obbaasanidha. Humna keenyaan hojjenna mana madaamii yoo ta'e an hojjennu humna keenyaati. Humna keenya waan hojjennuuf immoo waan sodaannu tokkollee hin qabnu. Nibgalee hin balleechini, hin miidhini, hin hatini, hin odeechini. Sanirraa kan hafe hojii isaanii maaragaan hojjenneef yoo jedhe waan tokko duun balleechin dalagaa isaanii yoo dalagneef jedhe miidhamuu maaltu fide? Maaliif nu miiti jarri jechuudha. Jarri nu miidhuu hin qabdu. Tasallee miidhamtoota ta'uu hin qabnu jechuudha. Ammaan boodatti takkitti shamarran biyya Arabaa bo'uus hin qabnu, imimaanis xaphachuu hin qabnu, madaamonnis nu miita jechuu hin qabnu. Garuu miidhuu yaalina. Miidhuu hin yaalina, balleechuu hin yaalina, rukutuu hin yaalina. Maaliif gaafa isin aartanii aariin keessan humna keessanii ol ta'eetu yoo rukuttanii kun rakkoo guddaadha. Amma mucaa sun jechuudha aga arabdichi yoo akkasitti haga danda'u yoo rukutu mucichi arabdicha kana ofirraa rukutuu ofirraa dhogguu hin dadhabu jechuudha. Maaliif keessattuu dargaggeessa Itoophiyaatiif jettaniiti garuu immoo ofsisaa tigistiin isaa jala dhaabbatee dhaannamuun isaa bu'aa isaa buuse jechuudha. Nibgalee bu'aa guddaa isaa buuse. Osoo arabdichi gizee akkasitti rukutaa mucaan kun ulee kanarraa fuudhee arabdicha cafallaqee gosh rukutee hin jedhani jechuudha. Seerri immoo mucaa kanatti garagala jechuudha. Maallaqa mindaa isaatis hin argatu, hiqaama isaatis hin argatu, kaasas hin argatu. Har'a meelaalaa eecha akka gahe obsi maal akka ta'e mucaa kanarraa baradhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaafuu bu'aa guddaa qaba. Miidiyaan faayidaa guddaa qaba. Warroonni sheer gootanii ijoollee rakkoo keessa jiran haala kanaan baastan guddaa galatoomaa galanni keessan guddaadhaan galataa gana qabnedha kan nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraa ta'uu deemtu baay'ee.